بسم الله الرحمن الرحيم. وياك لسا بريزيدنتي موتوما نانو أوروميا أبو شماليس أبديسا كسومس هوغانتوني إسان والإنجران واجرة ساني كيست جيلا بريزيدنتي إما إسلام أمة إثيوبيا شيخ حاجي إبراهيم توفا أن دورفامين مسجدوتا مقالا شجر كيست ديغماني والكبتي مريب الله ساعتي شام فلاتي غاقف مجرى مريكان الرتس بكبواني مسلمة ركنوتا جيران بلنا انكاسانيرو تكفى موتمان مجلس الأعلى دبلتي ديما كان كلالة ولين أتوهم مريتين أكسمت غردي غات ديمونسا دوغوغور أكتائي ركني ليوجراتي أتو لبونا ما هم بدين صدر كابرت أتو أمتا في موتمان انغهين مريدان هيكو أتو دندأمو akkasumas himmariyannaa jedhamee yeroo adda addaa gaaffiin utuu godhamu mariidhaaf qophii ta'uu dhabuudhaan sadarkaa kanarra gahuun dogoggora akka ta'e bal'inaan ibsamee jira. Haala kanaan masjidoota magaalaa Shaggar keessatti diigaman 22 dabalatee ummanni muslimaa magaalaa adda addaa keessatti komii masjidaa wal qabatee lafa masjidaa, lafa qabrii, lafa madrasa adda addaatti ijaarrachuu irratti rakkinni bakka jiru magaalaa adda addaa irratti furmaata akka barbaadu bal'inaan ka'eera. Magaalaa Shaggar ijaaramu kana dabalatee akka ummataatti mormii magaalaa haaraa ijaaruuf magaalaa guddisuu irratti ummanni muslimaa fedhiis kaayyoos akka hin qabne haa ta'u malee magaalaan ijaaramu manneen amantaa of keessaa qabaachuu fi ijaarsiif haaromsi kun ummata bakka bu'ee ummata kan laallatuuf xiyyeeffannaan isaa jiruu ummataa irratti akka ta'u bal'inaan kaafamee ibsamee jira jechuudha. Haaluma kanaan qaamonni rasaasaan musliimoota masjida Finfinnee keessatti ajjeesan akkasumas immoo miidhaa adda addaa irraan geessan seeraan gaafatamuu akka qaban wanni kun callifamee akka dabarfatamuu hin qabnes ka'ee jira. Gara biraatiin majlisa alaalaan wanna kana karaa nagaatiin hiikuudhaaf yaalii hedduu godhu waliin waltajjii kaleessaa keessaa furmaataan yoo hin baane taane mootummaaf ummata gidduutti rakkinni bal'aan akka itti fufuuf Sheekh Hajji maal jedhani an majlisa ta'ee kanan as jiru masgida eeguu fi waa biraan qabu hojii biraa masgida kana furmaanni yoo hin kennamne anaaf isinis waliin beeknu an ummata duukaa diinii koo duraan jira malee diinii koo caalchifadhe eenyuunu akkan hin jaallanne ifaan ifatti baruu qabduu kan jedhu bal'inaan kaasamee mariin godhamee jira. Dhumarratti wanni irratti walii galame tokkoffaa magaalaa Shaggar keessatti pilaaniin haaraan qophaa'e kun masjidoota dabalatee manneen amantaa adda addaa waan of keessaa qabuuf akka barbaachisaa ummataaf fedhiisaatti laftii seera qabeessaaf masjidni hammayyaa fi magaalaa malu masjidni gurguddaan akka ijaaramu lafti akka kennamu. Lammaffaa yuunivarsiitii islaamaa magaalaa Shaggar keessatti ijaaruudhaaf lafti guddaan akka kennamu. Sadaffaa masjida sadarkaa biyyoolessaaf addunyaa irratti ummataaf fakkeenya ta'ee kan daawwatamu masjida dabalatee amantaa biraatiifis magaalaa Shaggar keessatti akka ijaaramu lafa ni kenninaa qofatu hin ta'in pilaanii waan guddaa hojjettanu moo hin hojjettanu dura pilaanii keessan laalee mirkaneessina magaalaa guddaaf ammayyaa waan barbaannuuf kana isinirraa dura arguu barbaannaa kan jedhuun walii galameera. Itti aanee kan jiru magaalaa Shaggar keessatti masjida dabalatee manneen amantaa adda addaa 800 akka jiranu 800 kana keessaa 656 pilaaniidhaan ala akka tolfamaniif jara kana gara pilaaniif gara seeraatti deebisuun barbaachisaa waan ta'ee jiruuf mootummaan bakka kanaa akka barbaachisaa ta'etti masjidaaf lafa akka kennu kanammoo ammaan booda mootummaan diiggaasaa akka ofii hin raawwanne qaamoliin bakka majlisa alaalaan dhimmi islaamaa Oromiyaa bakka jirutti gareen yookaan dhaabni amantoota Oromiyaa abbaatti ta'ee adda durummaadhaan masjidoota karaa seera qabeessaan akka ijaaramuuf qofatu hin ta'in masjida seeraan ala jiranu akkamitti seeratti deebifnaa kan jedhu jarri akka hojiitti hojjetanu mootummaan akka kana keessaa bahuu fi karaa barbaachisaa ta'een furmaanni akka dhufu irratti walii galamee jira. Namoota lubbuun isaanii darbaniif miidhaan irra qaqqabeef akka mootummaatti gadda dabarsinaa kan jedhu kaasanii jiru. Dhumarratti akka namoota hidhamanii hidhaa jiran wal qabatee
guyyaa haddaa sa'aatii 9 irratti hoggantoota poolisii federaalaaf poolisii magaalaa Finfinneetii waliin namoonni hidhamanii jiran magaalaa kamiyyirrattuu atattamaan akka hiikamu hunduma jara waa'ee kanarratti marii har'a sa'a booda sa'a 9 irratti marii jira dabalataan immoo namoota lubbuun isaanii masjidoota Anwaariif masjida Nuuriin dabalatee warri lubbuun jara darbe magaalaa Shaggar keessatti masjidoota ijaaraman keessa maqaa jaraatiin akka masjidoota shuhadaa'otaa jedhame akka moggaafamuuf maqaa jaraa masjida kanarrattis ifaan ifatti akka barreeffamu ummanni immoo obboleeyyan keenya warra kallatti adda addaatiin miidhamanii hospitaalaaf bakka adda addaa jiran bira dhaabbachuudhaan gargaaruun maatii jaraas akka bira dhaabbatee tokkummaa isaa mul'isu kanaaf immoo sochiin godhama magaalaa Finfinnee irratti akkaawuntiin majlisni Finfinnee bane irrattis akka gargaarsi godhamu kanaan wal qabatee gaaffilee kaafamaniif deebii argaman hunda irratti hojiirra oolchuudhaan sochiin akka godhamu magaalaan Shaggar booda plaaniin haaraan hojiitti otuu hin oolin koreen dhimma islaamummaa federaalaaf oromiyaa irraa filatame plaanii kana dura akka hojiirra otuu hin seenin waliin akka ilaallu master plaaniin kun bakka masjidaa kam akka qabu waliin laallee akka mirkaneessu waliigalteen gahameera kanaan wal qabatee guyyaa jumaa fuulduree kanas ta'ee itti aanee kan jiranuun mormiin karaa kamiinuu akka hin godhamneef ummanni muslimaa tokkummaa isaa cimsee gaaffilee amantaa qaban hunduma isaa dhimma islaamummaa Itoophiyaaf kan godinaalee kan alaa waliin ta'uudhaan karaa seera qabeessaadhaan gaaffilee qaqqaban hundumaa deebisisuudhaaf hojjechuun akka gahu waadaa wanni seenamee waliigalteerra wanni gahame hojiirra ooluusaa ummanni ija banatee sirriitti akka hordofu dhaamsa keenya dabarsaa waan hafe masjidoota diigaman bakka gandi guutuun hin diigamne irratti ummata jiraatanuuf hamma master plaaniin dhufee lafa irratti oolutti majlisni Oromiyaaf bulchiinsi magaalaa Shaggar masjida yeroodhaaf lafa qopheessanii ummata bakka masjidni irraa diigameef sana bakka ummanni jiraatuuf akka qophaa'u waliigaltee irra gahameera ibsi keenya kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif galatooma tokkummaa keenyaan waliin dhaabbannee yoo gaaffii keenya deebisuudhaaf majlisa alaa duddubbee majlisa keenya cimsinaa gaaffii keenyas ni deebisiifna ummata keenya waan inni barbaadus galmaan keenya kanaaf kan ka'e hamma dandeenyu hojii hojjetamaa jira musliimoonni magaalaa Shaggar keessa jirtan dhimmoota masjidaa wal qabatee jijjiiranu akkuma beektanu majlisni magaalaa Shaggaris dhaabbatee jira majlisni Oromiyaas akkanumaan abbaa adda durummaadhaan abbaan dhimma kana isa waan ta'eef dhimma majlisa alaa federaalaatiin wanni ilaalamaa ture gara majlisa Oromiyaatti deebi'eera majlisa Oromiyaa waliin hundi keenya dhaabbannee rakkinoonni kun akka hiikaman akka waliin wajjannu gaafanna waan nu dhaggeeffattaniif galatooma በመጨረሻ ያው የኦሮሚያ መልእክት ካስተላለፍኩ በኋላ የመግለጫችን ሙሉ ሐሳብ ይሄን ይመስላል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መጅሊስ የህዝብ ሙስሊሙን ጥያቄዎች ለማስመለስ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ካሁን በኋላም በተለያየ ሌቭል ለመስራት የተዘጋጃቸው ነገሮች አሉ ከመጅሊስ አላላ ጎን ቆመን ከነሱ ጀርባ ተሰልፈን ከነሱ ስር ሆነን በህጋዊና በሰላማዊ መንገድ ጥያቄዎቻችን እንዲመለሱ ከሰራን ትልቅ ውጤት እናመጣለን ትናንት በነበረው ውይይት ላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ